Yoya asama akan jirtu fayyaa keessanii egaa kun Saddoo Art akkuma armaan dura ardhas muuziqaa ajaa'ibsiisaa ta'e tokko isiniif qabadheetiin dhufeetiin jira. Mee wallistoonni kun armaan dura muuziqaa akkamiitiin beekamu kan jedhu Anis yadan kabayoni mate mare hip-hopin tabada jecha naqetarre suranan jedhani warri na hin barre Soreka itti aansuudhaan Dancing amaya didi ya sesna fidi jala lana kabi ara kenyan sir Soreka sadaffaa irratti wallisaan hojii qindoominaan hojjetame kana keessatti hirmaate Sama lili nano rakku walin beensa nujoleen oromo Sama lili nano rakku walin beenu nujoleen oromo wa marafu ali shagoye daf qamar shubutte facalu gafirsa umar babi barbana kutu fisi walban afraffaa irratti hojii qindoominaan hojjetame kana keessatti bifa adda ta'een kan hirmaate wallisaa Jiboo yookiin Abaayyee daawwattoota Saddoo Art hojiin har'a isiniif qabannee dhufne keessaa tokko wallistoonni afran kunniin wallee tokko bifa adda ta'ee fi hin barataminiin hojii artii Oromoo isa keessatti ashaaraa tokko kaayanii deemaniitiin jiru. Isaanis sirba hip-hopii afaan Oromoo ijjannoo jedhu bifa miidhagaa ta'e tokkoon nuuf dhiyeessanii jiru. Hojii kana irratti production muuziqaa kanaa kan hojjete King Rago jedhama. King Ragoon hojiilee armaan dura hojjetaa turen fakkeenyaaf sirboota Jambo Jete kilipisan haala miidhagaadhaan kan hojjeteef isa dambaanii nafni yaajikaakoo kan jedhu hundi keessaniin beektanii. King Ragoon yeroo hedduu artii Oromoo kilipiidhaan miidhagsee baasuu irratti gahee guddaa baachuutti jira. Egaa hordoftoota keenya amma hojii ejjannoo jedhu kana kilipii isaa directing walaloo walumaa galatti qabiyyeen wallee kanaa maal fakkaata kan jedhu rakkinnoonni hanqinnoonnis jira moo hin jiru kan jedhu wajjumaan laalla gara kilipiitti wajjumaan deemna jechuudha. Whale Entertainment. Dhugaa dubbachuudhaaf jalqabumarraa kilipiin kun yeroo bahuudhaan duratti jechuudha poosterii isaa argee artistoonni dandeettii ajaa'ibsiisaa qaban afran kunniin dhufanii hojii keenya qabannee dhufaarra yeroo jedhan hanga guyyaa kilipiin kun bahutti si'aa'ina guddaadhaan eegaatanii ture gama kiyyaan. Maaliif artistoonni keenya yeroo hedduu wajjin hin hojjetanii kophaa kophaa fiiguudha. Yeroo akkanatti hojii miidhagaa dandeettii isaanii waliif fidanii waan addaa tokko qabatanii ol ba'an baay'ee abdii namatti horaa. Artiin Oromoo guddachuu akka danda'u hanga tokko nu agarsiisanii jiranii. Namni ogummaa garagaraas qabu walitti dhufeetiin waan gaarii tokko hojjechuun ni danda'ama. Baay'inaan artistoonni gidduu wanti jiru hinaaffaan tokkos ni jira. Isaan garuu kana cabsaniitiin hojii kana qabatanii dhufaniitiin hin jiru. Mee hojii isaanii laalleetiin hanga dhumaatti walitti deebina.
hanga ammaatti walleen isaa kwaalitiin kaameraa akkasumas introon muuziqichaa baay'ee naaf ta'ee jira. Mee hanga ammaatti ibiddoo jedhama. Ibiddoo nama dandeettii addaa qabudha. Akkasumas suuraa taakkalees nama dandeettiin wayii keessatti dhokatee akka haaraatti ol baasaa jirudha. Mee ibiddoo balaan ni beektu olli isaa akkuma isinitti agarsiisaa ture. Mee dhaggeeffadhaa sirboota kana baay'ee jaalattan hanga ammaa kwaalitii wantoonni hundaa takka irratti hin agarree gama kiyyaan mee hojii ilaalla. كانوا الباس قبة أكون كلين دربي هاللين دربة أسو بروها وأسو كلي تارو هالراس أبو بديما كلي تيهرقو كلين سلاح درب نمان أبدا تمو الجنو هالراتين برو ملي كلين نمان كرور فمو حرقك جرات وهالرقدن إيسن برو ولا لون إساء wantoota motivation si godhudha jiruu keetti irratti wantoota kaleessa darbisan dhiifteetiin har'a jiruu kee akka jiraattuu fi wantoota of duraa akka sirreessitudha. Sirba guutuun namatti hin himamu. Anyways hinti hanga tokko hanga naa galu irraa ani sirba tokko kana akka jaaladhu kan na godhe tokkoffaa irratti qabiyyee isaa dhaamsa isaati. Sirba suuraa taakkalee irratti kan asiin jalqaba Dinqisaa Dabalee wajjin hojjetan sun sirba warraaqsa sirba qabsooti keessatti qabiyyeen isaa walaloon isaa ani hanga ammaatti sirba na biratti hin quufamne yoo jiraatee fi sirba raappii afaan oromoo walaloon isaa qabiyyeen isaa naaf ta'e yoo jiraate tokkoffaa irratti sirba asiin dura Dinqisaa Dabalee wajjin hojjetan jechuudha. Hojii ilaalamee hedduun bara kana albee qara lama jecha ulfaataadha. Jecha hiika guddaa qabudha. Albee qara lama namni yeroo ammaa baay'ee namatti jijjiirama. Kana isimaaf dhiisaa maal jechuu akka barbaade ifa galaa. Mee wallii kana hanga dhumaatti dhaggeeffanname. Nama barin jedhu galgala sursura kaayoof galmi kiyya onnena murmura qalbi kiyya gurgura hakura na ogura nan tura malee inuman bura sicha lafa kana hunkura ofi jettan na jalaa tura galma dhugaan ejjera bodo sobaan hin jira gonfoo shee lafa dira galme shee jijjira ilaalchan jijjira humna ko asidhiisee fagoo yaada garaanko tokkicha dharraanko isa kana waadaanko galmeessa boontota seena maqaanko yoon kanan goone na dhalchina baanko galmeessa boontota seena maqaanko yoo kana hin goone na dhalchine abbaanko. Dhaadannoo guddaadha jechuun jecha kana hawaasa keessatti jecha baratamaa fi dhaadannoodha. Jechootuma akkanaati mimmiidheessanii waa itti goggodhanii ol baasan jechuudha. Suuraa taakkala jechoota akkanaa mimmiidhagaa kana hallitee ol baasuu keetiif baay'ee si dinqisiifadha. Mee wajjumaan
seenaa if jiru dukana maafina lafa jira yommuu kan margu ija hidha sammuu kan argu miila miidha karaa rammagu fuulli fi kan gubuun dandaku waraan kan rabbii galatan darbii baratan dhabbii baratan qalbiin baratan dhabbii karaa kallitti angara deema dabqaan bulaa badii hin jaalladhu sobaanulaa barinee ta'ee dhugaaftu daamuna afaan oromootiin jechuun jiru kun afaan oromooti. Afaan oromoo kana sussukumaniitiin ibsaniitiin raappii sadarkaa idil addunyaatti ol baasuudhaaf carraaqqii irra jiranii egaa jajjabeessaa isin jedha dhugaa baay'ee namoota jajjabeeffamuu qabanii mee wajjin ilaallaa. Naati errooti kan staayiliin isaa hundi isaa jechuudha akkasuma artistoonni kaawwanis jechuudha dhugaa wal barbaadanii wal argatan ijoollee ibidda ta'antu wal argate baay'ee artistoota raappii urjii oromoo akka ta'an abdiin qaba. Karoora fi kaayyoo hawwiidhaa fi yaada hunda galmaan gahuuf ejjennoo barbaada bubbee dhufee darbuuf hamiilee macaabda wabii ta'uu qabda ejjennoo dhugaati hidha dunda qabda. Agarsiiseetiin jira sirba tokko abaayyee kan jiru sirba tokko sirba slooyi tokko ni qaba sirba haalli isaa bifa jechuun akka diraamaatti keessatti dhiyaateetiin jira sirba isaa lammaffaa slooyi sana yeedaloo isaa baay'ee sirriitti yaadachuu baadhu wantoonni isaan achirra agarsiisuu yaadan bifa diraamaatiin baay'ee jaaladheetiin jira weelluu intarteementii jalatti gadhiifameetiin jira sirbi sunis garas deemuudhaan laaluu ni dandeettu baay'ee nama hawwata jechuun akka hojiidhaan isaa. Karoora fi kaayyoo hawwiidhaa fi yaada hunda galmaan gahuuf ejjennoo barbaada bubbee dhufee darbuuf hamiilee macaabda wabii ta'uu qabda ejjennoo dhugaati hidha dunda qabda. karaa biraatiin immoo King Raagoon hojii armaan dura hojjeteen hojii ajaa'ibsiisaa hedduu hojjeteetiin jira. I think sirba kana hojii kanarrattis bifa daayirektaraatii fi kaameraamaaniitiin akkasumas editingii kalarii wantoota garaagaraatiin kan hojjete isa baay'ee wanta King Raagoo keessaa akka jaaladhu kana godhu irra caalatti maateriyaalii inni hojii irratti fayyadamu baay'ee hojii saniif akka iddoo kennedha. Kalariin inni kilippiidhaan irratti fayyadamu hundi isaanii nama jeequu wantoota jechuun akka artifishaal hin ta'in agarsiisaa kalarii inni fayyadamu sun jechuudha. Kabira artistoonni afran kunneen walaloo kana katabuudhaan gahee isaanii bahanii jiranii hundi isaaniitu I think akka naf fakkaatutti hundi isaaniitu bakka ofii raabbitti godhan irratti haala isaaniif mijaatuun qabiyyee wallee ejjennoo jedhu kana keessaa osoo hin bahin katabanii jiru. Meelodii isaa yookaan yeedaloo isaa kan dhiyeesse Suuraa Taakkaleeti. Asirrattis dandeettii isaa addaa ta'e ol baasee agarsiiseetiin jira. Arranjimentii fi miksingii kan dalage Daawit Taaddasaa ni beektu. Akkuma walleedhaan afaan Oromoo beekamoo ta'an hunda isaanii irratti hunda jechuun ni danda'ama baay'ina irratti hojjetee jira. Dirigitaariinis isuma egaa artistoonni kunniin namoonni hojii kana duubaan jiran hundi isaaniitu galateeffamuu qabu. Artistoota Oromoo kophaa fiiganiif barumsa guddaa taatanii fakkeenya guddaa taatanii jirtanii isinis akkanatti hojii miidhagaa ta'e kan biroos qabattanii akka dhuftan dhaggeeffattoota keenya. Hojiin har'a isiniif qabannee dhufne sirba ejjennoo qabiyyee fi kilippii wantoota qabiyyee hedduu miidhagaa ta'e kan of keessatti qabate isiniif dhiyeessineen akka boortan
akka jaalattan abdiin qaba. Isinis gama Weelluu Entertainment deemuudhaan subscribe like gochuun koomentiilee isaan jajjabeessan akka kennitaniif gamanumaan isiniif dhaama. Artistoonni keenya afaan Oromoo guddisuu irratti dhamaatii guddaa argaa jirtan maqaa kiyyaa fi maqaa artii Oromootiin isin galateeffadhaa. Nagaan tura. Ibsata geerare anis yaadan qabayyoon madde maaree hip-hopin taphadha jecha naqe tarree suuraa naan jedhani warri na Sama lili ay sama lili nano rakku wali benusa nujolen oromo Sama lili yeah sama lili nano rakku wali benu nujolen oromo wa marafu alisha abaye dugalani simale jede karani abaye ya tiene turekan le obikan ya tiene turekan ya le obikan dancing amaya didi ya se asna fidi jala lana kabi ara kenyan sirbiya akata shubbiza ke na wisise kan ko betalata iyase olu talatu shubbisu momarasu akamita misu